isan nu fichisiise isan lafan nu qabe ka jiru ijoolleen arrab jalan tur yeroo mucaan tumamu deengadda dhaabadha ijoolleen maan jedhini sin dhageettu ijoolleen deengadda gaafa arsii galamu jalan tur gastii sanarra oseen gaafin si gaafat yeroo mucaa gurraacha dhawan bilbila namadhaheen aboo rabbii isin uuma sodaadhaan jennaan mucaa sanirratti wallolan ijoolleen wal afaan garagalte namni hamma danda'u dhiiba gastii hoo namni ol siin butin dubbatuu dandeessa tokko tuqatutti hin jiru noo jee barreessuu hin jiru naa deebis manaa ifooddaa cabsitee seentamu ati naa kakaddu akkanan keessa jiru an kakadde hayyee ani waan insi kakadduuf hin qabu ani nageenya akka bu'uun barbaada kijibaadha nageenya bu'uu osoo barbaadde kijibaan siga hin jiru afuufan siga hin jiru malee nageenya akka bu'uu osoo barbaadde gaafa inni yuufi gaafa nan jedhu bu'uu dhuftee na gargaartaa jechuudha. Gastii namni rabdi duubaatti jala jirtu akkamitti hin shakkine ani amma ani qulqulluudha siif rabbitu beeka qulqullummaa kee. Gastii namni rabdi fedhe maaltu na dhoosisiis. Ijoollee walloo kan osin galchine tokkolleen hin jirtu ijoollee wallootun isiisii moggana walloo sanii mihi gaafa gandummaan uleen nama tumanuu naan galchan yoom bilbilaan iyyee namni biraa dhufe man eengadda agartee kan ijoollee san sadeen baase ana moosiif baase sammaa kun baate kaduu maatti gammad qabnu maan rakkoo qabaree asirratti nama gastii namni irra duujal galee jedhe yoo shakke hawaasni illee waan murteessu noo jee barreesse tokko dhaatutti hin jiru. Akka ijoolleen keenya na arrabsu jiru hin beektani isan nu fichisiise isan lafan nu qabe ka jiru ijoolleen arrabsu. TikToker abbaa keenya fuute haadha keenya fuute wani dhalatu hin jiru ilma walloo hin tuqin ilmi walloo sin tuqu hin tuqta hin salamta jawaar hin beeknu sin hin beeknu haadhaa fi abbaa keenya guuraa naqa hidhaatti nuti asitti ciruuf jirra rukaaba keessanis miskiina keessanis kan dalagatuuf jawaaruma salle wanni sin kana foostanii TikToker oli gana falstanii finjiro bolesso qabatta baaragee ganda keetti jawaar biyya dola garagara keessa Ameerikaa goonni keessa deeme waan agartee gaba Facebookaatti barreessee gaddise wanti nurraa hir'atu tokko jiru jechuu bolesso wallaahi salamtan har'as barus wanni ajaa'ibu hedduu kana daldalagu jawaarin nu as faraarra'uun hin jiru Dr. Abiy Ahmad hin beeku abeen jiraatti mudda. Okay, namichi arraa jechuun osoo kaabsine jiraanne dubbadha walii galatti wanni jechuu barbaada asirratti gandummaa makana bakkuma kana namni sikkiina wal waraanuu sababee eenyuutiin ka'e aljawaar ilma harreetti jechuu deeggaraa jawaaris ni salle haadha jawaaris ni salle dubbina gandummaatti kun maaliif dhufe nu hubadha wallahi nu hubadha dubbinti dhugaa jirtu eessaa kaate gandummaatti Oromoo wal nyaattu diqaaltitti tanaa jechuun ilma wasakaatan. Nurra dubbatti gadi baate hattuu shiraan dubbattu nuti daaba simbiratti wallahi daaba ijoolleen teenya sirriitti bina jirranni hin wacitanii hin bu'achanii lakkisa gandummaa kana eenyuuf fite mataa shiitii jechuu mataa shiitii wal fixuun turre makkaafanii akka deeme na waraana namni biyya jimmaa fi arsii jee wal'aan turre sababii eenyuutiin sababii ijuu quwaatti hin qabdu afuuftuu kan uummatu wallahi warumti Itoophiyaa sun jibbee gatee bara. Jala dhufteetti fincilaa. Kiyya dhufteetti. Gashaa juwaaru maal isa Allah dhufu jiru. Maaliif kijibaniidha kana dhibena maaliif kijiban gandummaan akkuma Oromoo kutaa 11tti kan nutti fute ummata kana juwaaruma tanaa jechuu nama ficcisiisuu ta'e maqaa juwaarii nama meeqa dhumu ture jechuu akkuma wallootu suuraa uffata shiidhaa suuraa tosha si ajoolleen dalagasiifattee uffattu nama meeqa dhumu ture jechuu faayidaa nuuf hin qabdu waan akka nuuf hin gootu iyyites dhuufuu harreetii jenneen gandummaa suma fide mataa keetii akkamitti fide ofirraa haasee mataa keetii hayyuu ofiin jetta ilmoo sharmuuta jechuu kan nu jibbaa keenyaaf barreeffadha warra biyyatti nu jeesaa ture nu qalaa ture hajoollee teenya hajoollee fannoo jettee ofu jirti bar ilmaa sharmuuta tun quba qabdan isheen dhibaa jira isheen harkarraa kaafadhee ishii jibbeeni summu wallahi akka ofiitti ishii ilaala immata hayyoo jawaar keenya eedoo faaraa mahayyimna birattena iyyaan tun kanaafuu wanni ishiin iyyitus iyyiftes wanni ishiin nu gootu hin jiruni okay kan nu miidhu Abiy Ahmad nu wajjin jira jechuu
Arusii fitaa jedhee jira amani fudhu lakebsi.